الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. باتي رمضان باتي حق جنتو لا ولي في رجب روتو برباجسا mana tolfachuu osoo hin tahin qalbii teenya qulqulleeffannee Yuutuubii fi haarawaa chaayinaalii keenya sabskiraayibariin faddeessa galatooma. kabajamtootaa fi jaalatamtoota uummata musliimaa, wantiin jechuu fedhu keessummaa guddootu nutti as deemu jira. Keessummaan guddoon tun eenyu jettanii na gaafachuun keessaniin oolu. Isinis baatii kabajamtuu baatii ramadaanaati. Baatii ramadaanaa tana soomanuudhaaf maaltu nu barbaachisa? والنبي يجيبه ولي أرارم قولوا أكثر أصوني فين وتي ولي أرارم قوني واربين أرارم قوني والنبي يجيبه بيفهم ولي في رجب روتو برباجسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي جاء رمضان باتي خبجمتو في جالتمتو تنا ربي نجانسي soomanuudhaaf wanti nu barbaachisu osoo mana qulqulleeffatu osoo hin tahin alaa mana tolfachuu osoo hin tahin qalbii teenya qulqulleeffannee qalbii teenya qulqulliidhaan soomanuu nurraa barbaachisa. Akkasuma dalagaan namaa ibaadaan namaatillee yoo qalbiin teenya qulqulleessite wal jidduu teenya jidduutti wal dhabbiin jiraachuu baatte namarraa qeebalamti. Saniif obboleeyyan keenya tokko keenyatti hundi keenyaa waliif dhiifama goonee baatii tana soomanuu nurraa barbaachisa. Egaan wanti waliif godhuun barbaachisaa ta'eef ibaadaan ilma namaa namarraan qeebalamtu waan taateef jecha faayidaa dhiifama waliif godhuu keessaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مؤمنتوتا جي ربي يروني في مؤمن واهي مؤمنتوتا دبتي مؤمنتوتا فارسو مؤمنتوتا يجون إسانن آرا ولي فيك أمساني إرى ولي دبرن جاء ربي الرسول كان صلوات ربي والسلام عليه وياك يا ما نمني خلقي درداته ربين بداسا خلقي اندرت يا ما خنوم نما وصوني في نمر راقبلتشو دن دودي فما نما بغدي جي رسولي kanaaf dhiifama waliif godhuun barbaachisaa waan ta'eef obboleeyyan kiyya dhiiraa dhalaan xiqqaa guddaan hundi keenya dhiifama waliif goonee baatii kabajamtuu tanaa haa dabarsinuun isiniin ja'a. Ajjiin soomanaa dhiifama malee waan hin argamneef dhiifama isin gaafata. Afoo nyaan illaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa daawwattootaa fi hordoftoonni chaayinaala isaanii YouTube akkasumas hawaasa musliimaa addunyaa jirtan keessanuu bakka ji'a ramadaanaatiin isin gahe jecha akkuma beekamu ji'ni ramadaanaa ji'a araaramaa ji'a rahmataa waan ta'eef nu hundinuu dhiifama walii goonee ji'a ramadaanaa kana qalbii qulqulluudhaan akkasumannu isinitti himuu barbaade. Kanaaf warra ji'a hedduu akkasumannu rabbiin haa ta'u jechuun barbaade. Assalaamu alaikum.